Sagalee Waaqayyoo keessaa macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa torbaa kudha afur keessa godhe sagalee Waaqayyoo dubbadha. Seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa torbaa lakkoofsa kudha afur akkan jedha warra qabdan baafachuu dandeessu. Sabni koo warri dhuunfaa koo ta'an kun galuuf deebisanii ana barbaaddatanii karaa isaanii isa amaarraa deebi'anii yoo na kadhatan ani Waaqarraa isaaniif nan dhagaa cubbuu isaanii isaaniif nan dhiisa biyya isaaniis nan fayyisaa. Ameen. Irraan deebi'aa sabni koo warri dhuunfaa koo ta'an kun galuuf deebisanii yoo na barbaaddatan karaa isaanii isa amaarraa yoo deebi'anii yoo na kadhatan ani Waaqarraa isaaniif nan dhagaa cubbuu isaanii isaaniif nan dhiisa biyya isaaniis nan fayyisaa. Mata dureen irratti dubbadhu ati dhuunfaa Waaqayyooti jedha. Ameen. Ani dhuunfaa Waaqayyootidha. Ani dhuunfaa Waaqayyooti. Dabalaa jedha. Ani dhuunfaa Waaqayyooti. Dhuunfaa jechuun qixxee kan hin taane jechuudha. Kanuma nama tokko duwwaa ilaalle jechuudha. Sabni koo dhuunfaa koo ta'aniidha kutaa kana keessatti yookaan immoo akka macaafa qulqulluutti immoo dhuunfaa Waaqayyoo warra jedhaman warra fo'aman jechuudha. Nama hundumtuu nama Waaqayyoo uumeedha kan lafarra jiru. Nama keessaa nama addaa warra jedhan ta'an jechuudha. Dhuunfaa Waaqayyoo warra jedhaman nama keessaa nama addaa dhaloota keessaa dhaloota addaa. Isaan kun warra kam warra Kiristoosiin fo'amanii jechuudha. Kutaa kana kan barreessu Israa'adha. Israa'aan qabiyyee godhatee kan inni barreessu waa'ee mooticha Solomoon ibsa. Solomoon mootii abbaa ogeessa guddaa ta'uusaa mana qulqullummaa isa karaa Daawit abdachiifame. Solomoon ilmi Daawit immoo yeroo dheeraadhaaf Waaqayyo abdachiisee kakatee Solomoon ijaarsisee xumursiisuusaa ogummaan Solomoon dinqifatame mootiin biyya Shebaa dhuftee isa daawwachuu walumaa galatti dhoksaa danda'etti Solomoon yookaan ogummaa Waaqa Solomoon keessa kaa'e kan ibsudha. Biyyeen kun macaafa kana Izraa'el gaafa barreessu akka dhaloota Kiristoos dura bara 450 hanga 400 gidduutti barreeffame jedhetu ka'a. Asirrattidha waa'ee gabaabamatti kan dubbatu waa'ee sabni warri dhuunfaa Waaqayyoo ta'an kun Waaqayyoo warra kaanirraa fudhatee adda baafate kun Waaqayyootiin adeemsa isaanii jireenya isaanii cimsachuu akka qaban warri kan biraan Oromoonni akka dhufan waamicha sabakkeerraa afeerraa gochuu utuu hin ta'in dhufanii warra jiran jireenyatti warra jiran dhuunfaa isaa ta'anii Waaqayyo keessa warra jiran kana itti fufuudhaaf mee Waaqayyo itti na fufsiisadha. Waaqayyo itti na fufsiisa. Warra kam jenni warra dhuunfaa ta'an yookaan immoo warra fo'aman akkattidha. Phexros irraa boqonnaa lama sagalee isin garuu qomoo fo'amoodha. Luboota mana qulqullummaati. Saba qulqullaa'oodha. Warra dhuunfaa Waaqayyoon ta'anidha. Waaqayyo hojii isaa isa jajamaa akka labsitaniif dukkana keessaa gara ifa isaa dinqisiisaatti isin bu'an. Maal keessaa dukkana keessaa gara ifa isa dinqisiisaatti isin bu'an. Warra kam isin jedha isin jedhame warra kam jedha warra fo'amoon mi'aani fo'ameera. Ani fo'ameera. Seexanni si shakkisuu danda'a jireenyi keessa shakkisuu danda'a. Haa ta'u maleessa warri Kiristoosiin adda ba'an sababa irra ta'e buute otoo hin taane sababa miidhaaniin qubate otoo hin taane mallattichi warra jiru warra fo'amanidha. Haleluuyaa. Nuun kan biraarraa kan adda baasu wayyaa miti uffata miti mana ijaaruu miti makiinaa bitachuu miti biiroo tokko hojjechuu miti barachuu miti mallattoo isa olii sana ofirraa qabaachuu. Mallattichi narra jira dhaamaalu. Haleluuyaa. Warra fo'ame kanaan akkatti dhaga. Warra fo'ame kanaan akkattidha. Isinidha. Warra dhuunfaa koo ta'anidha. Warra dhuunfaa isaa ta'an kanatti Waaqayyo dubbata. Isin maal yoo taata jedha. Galmaata ta'een gadoof deebiftanii yoo maal taatan yoo na barbaaddattan warra kamii warra dhuunfaa. Sabni koo warra dhuunfaa koo ta'an gadoof deebisanii yoo na barbaaddatan akkattidha. Isaayyaas boqonnaa 55 lakkoofsa 6 yeroo inni argamuu danda'utti Waaqayyoon barbaaddadha. Ituu inni yoo jiruun isa waammadha. Namni jal'aan karaa isaa isa jal'aa hadiif namni hamaanis yaada isaa isa hamaarra hadeedu gara Waaqayyo keenya isa araara isaa guddaa ta'etti hadeedu innis isa dhimmaadha.
jalano tantiisa jalani se ataderu garawa ayot aderu yo yeronni arkamu dandau wa ayot wata yeronna arkamu dandau tuli amma saati ku saati wa ayot sagala boda garumbe saati wa ayot yame ka bimbe saati wa ayot yame ka bimbe saati wa ayot game ka bimbe opule sa opule ti ko yero ko ci amen itibaya dam na yero ko kanke amen itojja tuba bana yero ko kanke amen kudda tuba bana yero ko kanke amen odda tuba bana yero ko kanke ibamba bana yero ko kanke o kadu bana ne isu bana ne galoke yero na gamuna dawti wa kayo mata barbatada gawat nargam ne jirachu da wa gawat na wajala ne jirachu da wa yero na ma kenna wa mero ku kan kota yero ku kan kota ana bisidi wa kayo yero no ken yero no la tin na ne kada makana kada tudalle yero no ken nan ayyan sadu ka de nan kada tudalle ken na mera mena masibira ka kaditi gogumma bakkato yero ku kan ke barketa wa kayo yero si ken ne kanai wa kayo yero si ken ne kana akata barbaatu dotti matte bayi yero indi ma to dando arkamu tan wa kayo tan muje ni jogani mo bifa tol fama mana kenya mi jogan so ga ke sagala matti kenya danne galgala mo de ne targinu mi wa kai wa na ta kenya kenya no fura mi wa kayo yero arkamu dando takama yero tinar kam ne ka tinar kam na beda kana bakka la yero na kamu dando utti mata wa kayo mata barbadan itu ni mo sajiru iyo diru be wa kayo na tiyo jara mana ke jaru sena ke diru sidiye bisu ya ke sa jinju wa kayo ni ojo amen yo amante amma wa anta situ to lo berada de gal amen yo amante amma rakne gatte gala tabate gal amen e sajira wa ante iyo jara wa kayo me wa kayo ni ojo rama iyo sa isa wallaka namiti iyo sa isa wambari tarade suramiti iyo sa setati kanamiti iyo sa lubu ke iyo es ke sagara ke esa la iye bisako isa sabalami ni sadistasi ni goga ke rabiti ati ke rabiti la ke sadoka ke sajiranje haleluya kana dironda gawda tuwa ayo mata kana baraka wa ka barbada nuta amen kana barkatte daga kado bisani yo mata na barbada la barbada tubi kado bisu garaga agayo barbada tundu tuwa barbada ufta wanda nambi imata wanda bendu nabi ka bae jero wande mita karu wanda ko bi wa agayo barbada kado bisani wa ko barbada garaga kado bisu cuma of ikke sani so bora gudu sani amen pura sato bi aba o godali isa mo jaba godali ani sima daga jami wa agayo kan ani boye ka ba jami wa ko kan ani ko mana kasi ka ani ko singa kasi ka di mama kasi chini rendura ani ko wa o samuna ma o fuluma na te ko ba dure ani ko di mata kasi ka ani ko ranuma kasi rada ni ko la kasi la ba ajenne wa ka to ko fulre ke nge yote wa ayo na siga ila na ramale ka jenne wa ayo la la ramedi wa ayo ka do ke to tun ofi akan jire o gochu akan ma ko yu wa amale wa brai kamne nguma mo wa amale wa to ko kam amen ishepe kamnu shanu isa kamne kamnu sirri kale ki kan indology ani wa ayo la amen ka be ko ife di malo ila ko ti taru sa bodo de kabe midire isa bodo de kabe turre kabe de kenya turre kuguti na kenya bi musa kenya argano kenya dibate de to ya ko tamani be ba ko ndo e ulube haleluya kana mal barba kula gado de salido wa ayo barbada chudu barbada gado de to chudi mo malo ke sa aba beka wala la ko chu asalo mani to tirani wa fakesu jamnu malo tuna matadaga mo ilma wa ayo tirani barbada kachu dabe sala kachu itu wala mani kukundu susu kumachulizo itu je pamani ya
Itoo miidhamanii irratti faarfachuu maal ta'uun gad of deebisuun. Egaa waa tokkotu nu rakkise nuun waldaa keessa teenyee mirga nannaa'inne bitaan gashiti waan ta'eef mirgi waldaa keessa kan namaa mirga waaqaati. Dhiibamu naa godhaa gaara. Dhiibamu naa godhaa mirga waldaa keessa mirga taanaan zeeroo irra taati. Kana tokko itti akka ijoollee keetti galte amantii jalqabuu danda'u qabda. Nagaama mirga waan jedhamu ijoollee keessa mirgi kan isa mirga keessa isa mirga isaa nu qopheessitu. Yoo dhukkubsatte dhukkuba keenya itti gaafatamas. Yoo jibbamte kan sii lolu ibsa. Yoo sitti cufame kan sii babu ibsa. Yoo namni sitti darbe kan jaasii ba'u. Loladhu tenne nama nadhe. Falmadhe miti na falmachiifadhe. Mirgi keenya eenyudha? Waldaa keetti balala kaa'uun illee Kiristoos keetti balala kaa'uudha. Namoonni baay'ee waldaa keetti balala malee waaqa keetti balala kaa'anne. Bara keessa waldaa kee balala kaa'uun keessa nagalta waan addaa hin jiru. Wangeela keessa gallaan garuu addunyaa si dubbachiisa, haala si dubbachiisa, rakkina si dubbachiisa, jireenya haaraa si eeggasiisa. So ati kutaa waaqayyoo eega taate gooftaa guddaa kana ajjin jiraachuu waan jirtu keessaa bahe. Gaafati dabarsitu waaqayyootu dhimma kee fita. Namoonni baay'een waaqayyo akkamitti hin hojjenne sittu godha. Waaqatti laattanii duukaa buutu. Waaqayyotti laattanii duukaa buutu. Yoo namni si miidhe ati sin lolta yaa waaqnaa loltiif. Kotta ati naa loletta waaqaanis waaqaan naa loletta ofiin lolta mataa sii qabaa gaa waaqayyoon moo. Jira Yesuus. Jira Yesuus. Ati waan tokko keessa galta taanaan dhaabate abbaa moolee sii ilaala waaqayyo walitti kasi dhiisee sii ilaala akkatti. Jalaa turte taanaan akkatti dhimma kee fitu beeka. Gad of deebisuu jechuun gaa akka biyya lamaatti gowwummaa nama hin yaadne ta'u akka sagalee waaqayyootti abshaalummaa. Abin jiraa? Galanni isaa haa ta'u. Gad of deebisanii yoo maal ta'an na barbaaddatan namoonni baay'een waaqayyoon hin kadhatan. Garuu kadhannichi isa waaqayyo barbaadu miti. Macaafni qulqulluun isin jedha. Nuyi garuu har'a gad of buufneef waan jiru keessaa baaneef waaqayyoon argina. Gad of deebisuun isa kaan ofirra caalsanii jaallachuu jechuudha. Gad of deebisuun of dhiisanii kan biraa yaadu jechuudha. Ani waaqayyoon nan barbaadadhe innis ana jalaa owwaate sodaa hundumaa keessaa na baasee gara isaa ilaalaa fuulli keessa deebitanii qaaliidha maal taatanii lafa ilaaltanii. Kanaaf waaqayyoon gad of deebisuudhaan nu maal ta'an yoo barbaaddanne waaqayyoon nuuf argama. Warri kam warri dhuunfaa isaa ta'an warri inni dukkana keessaa nu waamee abdii jireenya barbaadaan nu galu. Faarsaa 27:8 akkam jedha lammanni isaa karaa isaanis amaarraa deebi'anii yoo na kadhatan sila yoo na barbaaddatan jedha ammoo yoo na kadhatan jedha karaa isaaniirraa isa amaarraa deebi'anii yoo maal ta'an yoo na kadhatan. Sabraa Phexros 3:11 inni hamaatti garagalee gaarii haguun nagaas ababbaa duukaa hagu maalirraa hamaarraa ilaamee nuyi warra hammeenya qotutu ta'ini warra hammeenya argatudha. Ameen. Ameen maaliif? Ameen. Hammeenyi narratti hojjetadhaame. Ameenyi narratti hojjetu. Dabala. Ameenyi narratti hojjetu. Dabala. Ameenyi narratti hojjetu. Ilaame yeroo gowwaa ta'e akka barbaade namni sammuu qabdu siinee namni dabeessa siinee dabeettiidha siinee yeroo gowwaa ta'e namni waa barbaade godhu borgaruu si tangaaf. Ameen. Borgaruu situ adda duree.
dandeessu. Akkatti dhagaa. Yeroo kana gootan jedha waa sanii dubbata tokkoffaa irratti ani waaqarraa isiniif nan dhaga. Gadooftee dhuftanii yoo na barbaaddattan yaada keessan isaamaarraa deebitanii yoo maal taatan yoo na kadhattan tokkoffaa irratti maalan ta'a? Ani waaqarraa isiniif nan dhaga. Mee waaqayyo na dhagaadha. Dabalaa jira. Mee waaqayyo na dhagaadha. Nama waaqayyo nama dhageenyetti yaa olurra caammaa ofii baafatanii bijaama uffatanii siree ofii keessa galee namaa waliin. Maali gannaatan foon namaa xinnoo ishee bututa qophaafatti. Waaqoo nama dhaguutaan akka waaqa keessa ta'e. Foon kee kun dhukkubaan hin coolamuu dandeessi. Carraati qabdu kan biraatu danda'a. Waan abbaan manaa kee ta'eef. Waan ati manaa kee taate waan ollaan kee ta'e hin ta'in waan osoo hin jedhe. Waan eenyu siin jedhe. Dabalaati taate.